nama afaan Oromoo dubbatu dhiyeessaa jirra. Nama afaan Oromoo dubbatu. Maaliif obboleessa Jawaar Mahaammadiin ta'an? Yakka kanaaf dhiyaatanii adabamuu qaban. Maaliif wanti kuni wanta akka biyyattillee nu salphisu, akka Oromottillee nu salphisu. Namoonni gaara tan keessa jiran kanneen dhokatanii hanga amma gadi hin bahin ijoollee tana namatti erganii walitti buusanii faayidaa dhuunfaa fi jidduu argatan jira moo hin jirudha gaafin. Karaa kana Tigree jira gamanan deeminii jeetii wal qayyalcha ture namni keenya. Waan kanarraa namni faayidaa argatu ni jira jettee yaadda. Fakkeenyaaf namni ijoollee tana waliin naqee duubaa faayidaa wayii argatu. Dhukkubni kun hawaasa Oromoo bal'aa osoo hin tahin garee maafiyaa jira, garee maafiyaa. Zamana boodaa kana sababni Oromoon kutaa fi kutatti gosaa fi gosatti wal baaftee bifa kanaan wal miidhaa jirtuuf maali jettee yaadda beektu. Eenyumaa hubiran kuttu jarri sun maafiyoonni sun yoo haati isaaniillee dhufte ni saaman jeetiin amanaa. Namoota siyaasaa keessatti hirmaatantu waan kana duuba harka qabamoo moo diigamiisuma siyaasaa Oromoo kana laalteeti ijoollee walirratti duulte. Waltajjii 20 takka teenyee namoonni asirrallee achittillee ergamanii rakkootan akka hiikamtuuf faana dhaa turan ni jiran manguddoonni maqaa siyaamuu danda'u. Amma akka garuutti ijoolleen takka takka ogaa yaada kannatan abaluutu akkanatti godha yookaan waan akkanaa natti himee waan kanatti nanaqee ijoollee jettu amma yaada tokko tokko namni ijoolleen TikTok irratti baatee dubbatu ni agarra. Ni jira wanni kana maaliif harka abbaa qabuun buutii qabatuun sodaatanii itti Oromoon. Dhibbatti waan kana dhaabsisuu ni danda'a. Namoonni kun seera jala ooluu ni danda'ani. Yoo hin dandeenye furmaata biraati. Akka namaa jiru tokkotti furmaanni biraa lakkee akkanaatu jira. Yoo irratti ida'ame jettee wanni yaaddu ni jira. Dhimmi dhumaatiin ijoolleen teenya magaalaa biyya kana keessa wal fixu kun nuuf siyaasaa miti. Jijjiiramni waan kanarratti jiru maal fakkaata akka nama Suudii keessatti jiru tokkotti. Osoo dandame suuraalee duraan maxxansaa turan san hunda dhabamsiisuu barbaadan hattoonni kun bakka adda addaa dhokatanii Jawaarii fi Imbaasii qofarratti dhiisuun gahaa miti. Hawaasni keenya kan biyya kana jiru waan kana xiyyeeffannaatti kennee yakkamtoota dhaloota Oromoodhaa naannoodhaan gosaan walirratti bobbaasan kana eeruu kennanii akka isaan yakka jala oolan qabu qaba. Maaliif obboleessa kiyyan taane? Namoonni jaaramanii uummata kana balleessuu gaara tan keessaa akkamitti dhabame namni hundi maaliif harka keessaan qabnu qofa osoo hin taane ijoollee tana dhaabsisuu bakka isaan jiranitti hordofanii wanti namoonni akkanaa kun akkamitti gaara tan keessa jiraachuu dadhabe. Hattuun tun warroonni nama saaman kun akkaawuntii biyya irratti nama saaman mootummaan keenya waan kana hordofuun dirqama ta'a. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya keessummaati narraan tana keessummaa tokko qabannee dhufnee jira dargaggoon kun nama Saudi Arabiyaa keessa waggoota hedduudhaaf ture akkasuma jidduu kana akkuma beekamu rakkoon garaagaraa dhalattoota Oromoo kanneen baqatanii biyya Suudii keessa jiraatan jidduutti gandaa fi gosaa fi shanyummaadhaan wantoonni garaagaraa ka'anii namoonni dhiibbaa garaagaraa walirraan geessisaa jiraachuun beekama. Kanaan wal qabsiifnee namoota naannoo san jiran akkasuma namni biyya san jiru hedduun waan kana keessa harka qaba nama ammoo waan kana keessatti takka harka qabaachuu fi yookaan dhimma akkanaatiin waliin qabannee waan kanarraa qulqulluu jennee yaadnu akkasuma wantoota akkanaa kana maali ka'umsi waan kanaa yookaan akkamitti haalli gonni abbaa keessa jiruu fi fayyaanii waan kana biyya san nama jiru waan ta'e jecha waan kana raamee bal'inaan irraa mari'achuu fi wantoota tokko tokko waan nuti quban qabnes kan nu kaasu ta'a dargaggoon kun eenyu maal harkaa qabu kan jiru hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turtan wantoota hedduu akka adda baafattan shakkii takka illee qabnu nu waliin turan immoo afeerraa teenyata kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajee yeroo ta'e aarsaa gootee nu dhiyaachuu keetiif galatoom. Hedduu ulfaadha warri Protestantiidha birraa keenya. Tole mee jalqaba irratti maqaa keetii fi bakka jiraattu irraa kaanu daawwattoota keenya wal bariitee marii keenyatti fufna. Galatoomi birraa ani maqaan koo Carcar Saalaan naan jedhanii garuu maqaan dhalootatti akkasuma Abdoo Saalaan naan jedhanii kan jiraadhu biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii waggoota gara 15 gara 17 akkasiin jiraadha. Kana harmaanis ibsa gaarii hoo. Tole hedduu gaariidha beekaa namoota biyya sanitti waggoota hedduu dura beenu keessaa tokkosi akkasuma namoota gaafa rakkoon Oromoo jidduutti dhalattellee dhalattoota Oromoo kanneen biyya san jiran wajjin rakkoo garaagaraa furuu fi wantoota garaagaraa yeroo hojjettu si agarra.
ilmaan Oromoo ka biyyatan jiraatan waggoota hedduu dura namni wal dhabulleen numa jira waggoota lama sadeen dabran kana ammoo akka malee wanni kun ammaan keessattuu bara dabree fi barana wanni kun akka waan siizina qabutti yeroo xiqqoo ture waan ka'u tokko mee jalqabni rakkoo tanaa akka nama biyyatan jirutti maalirraa ka'e wal dhabdeen ijoollee Oromoo tun. Bareeda dur Oromoon gaafa biyya kana seennu akka haadha abbatti bishaan waliif kenniteet daandii wal dabarsiti nyaata walii gootee karaa wal dabarsiti. Waggoota boodaa kana dhukkubni hamaan uummata keenya keessa seene dhukkubni kun hawaasa Oromoo bal'aa osoo hin tahin garee maafiyaa jira garee maafiyaa. Gareen maafiyaan tun waadii dawaasir kana boqonnaa teessuma godhatteet isin tuni namayyuu saamti. Eenyumaa hubiran kuttu jarri sun maafiyoonni sun yoo haati isaaniillee dhufte ni saaman jeetiin amana nama biraa dhiisi. Wanti kun babal'ateetii duuba maqaa jarri sun yaammatuun gara gosa Oromootti akka naannawa Oromootti bal'ate tuttuqaan kun. Duuba wanti sun yeroo heddullee magaalaa akkanatti yoo xiqqaate waltajjii 20 takka teenyee namoonni asirrallee achittillee ergamanii rakkootan akka hiikamtuuf faana dha'aa turan ni jiran manguddoonni maqaa siyaamuu danda'u. Achirra dabarreetii qabbanootti bara kote. Har'a immoo deebiteetii haala hama haala dhalootallee himachuu nama jibbisiisu. Oromummallee himachuu nama jibbisiisu. Amantii Islaamummallee nama himachiisuu jibbisiisu. Itoophiyaallee akkatti himannu nukutti. Wanti kuni tokkof akka Oromootti nu salphifti. Kutaa kamiyyuu hin cu'amu beekee wanti nurra dalagame kun akka Oromootti nu salphistee akka Itoophiyaatti akka biyyattillee nu salphistee akka amantii Islaamattillee nu salphistee wanta godhamaa jiru ni gartan jechuudha. Afaan kana haasaa akka Islaamattillee duuba ni salphannee wanni ummanni keenya baranaa tahe Saudi Arabiyaa keessatti waan himamuu miti. Kanaafuu wanti mataana nyaatu tokko ni jira maali yoo naan jettee hoggan rafellee hirriba keessaa waan na kaasu namni tokko osoo obboleessa kiyya abaluu kiyya osoo inni jiru wantoonni kanaa hataaman hedduu jira ka paablika irratti duuba waliin bahini gadda hamaa keessa jirra jechuu barbaadetti akkuma biyyattuu akkuma islaamattuu akkuma hundattuu gaarii. Tole hedduu gaariidha. Mee rakkoon gaa ijoollee Oromoo jirtu dhalataa turte sun waggoota hedduu lakkoofsiftee jirti. Gaafa duraa Oromoon biyya san keessatti akka Oromootii fi akka saba biratti uummanni biyya Itoophiyaa irraa godaanee biyya san jiraatu kuni saboota biraa faadha wal dhabdeen garaagaraa yeroo uumamtu faadha gaa turre gaafa duraa gaafa biyya jirru ijoolleen biyya san irraa galan illee wanti nuti himan sooshaal miidiyaan kun illee nangana babal'adhe saboota biraatiin wajjin wal dhabuu namoota biyya biraa faadha wajjin Oromoon tuni tokkummaadhaan gaafas saba biraatiin wajjin wal dhabaa turte. Zamana boodaa kana sababni Oromoon kutaa fi kutatti gosaa fi gosatti wal baaftee bifa kanaan wal miidhaa jirtuuf maali jettee yaadda beeti akka nama biyya san jirutti. Kuni siyaasa biyyattiitiin illee wal qabata. Wal dhabaa siyaasaan Oromoodhaa addaan itti fottoytu sababa godhata wanni kun hogga garii. Achirraa ka'uudhaan duuba uummanni keenya kan akkuma ati reefu himte sanitti gaachina walii ta'anii ummatuma biyya Itoophiyaa kana keessa hojii qubannu habashoota kana wajjin wal waraansi ni ture. Kana duuba gandii Oromoo ummataa walitti qabatteetii waan kana ofirraa faccisaa turte duraan gaara kamis kana keessatti. Achirraa utaalaniiti sababa gaa jijjiirama kana booda wanni kun kan eegalee beeku. Jijjiirama kana booda caba kana booda dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa hoggaa adda facaatu sababa akkanaa kana godhachuudhaan namni walirratti bobba'uu eegalee haala hamaa kana geenye sila akka kiyyatti akkanaan yaadutti warri siyaasa qabanii hogganoonni paartii siyaasaa paartii qabdii nuti wanni itti wal dhabnu hin jirtu Oromoo jechuun barbaadanii gaa namni hundinuu yaada kana hubachuu qaba garuu amma wanni godhamu jiruu fi wanni sochiin garagaraan namoonni keenya guguddaan godhaa jiranillee sochii bareedaadha ni hafa garuu sunillee kanuma gaa wanni rakkoo kana dhale gaarii koo. Tole hedduu bareedaadha.
erga gartee ka'umsi waan kana karaa siyaasaa addaan qoqqoodamuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana yoo ta'u taate namoonni gurguddaan waan kana duuba jiran faan hanga amma akka odeeffannootti namoonni suudii san keessa jirtan ijoollee biyya san jirtu irraa wanni hubattan jira moo dhaabbilee garagaraatu duuba dhaabbilee siyaasaa yookaan namoota siyaasaa keessatti hirmaatantu waan kana duuba harka qabamoo moo diigamiisuma siyaasaa Oromoo kana laalteeti ijoollee walirratti duulte. Biyya kana keessa namni waan seerratti hirmaatu hin jiru diigamuun suma gartee qabsoon Oromoodhaa diigamtee hogganoonni gamaa gamanaa walitti dhagaa darbatan akkuma amma biyya keessa gaa rakkoon jirtu kana rakkuma kanaatu faca'ee as gahee jeetiin amana waan biraa waan hin jiru hin qabu malee dhimmi biroo hin jiru. Tole dugaadha meeqa amma tarkaanfiin namoonni siyaasaa tokko tokko keessattuu Jawaar Mohammad jidduu kana oofaa jiran akkaataan isaan itti socho'aa jiran xiqqoo akka waan namoota gurguddaadhaan xiyyeeffannoo argateeti kana dura namoonni gurguddaan sadarkaa siyaasaatti waan kana keessa harka galfatanii ifaan ifatti jechuun yoo duuban ta'e malee osoo nuti garuu waan kanarratti hirmaatanii dhimma kana qabbaneessuuf yookaan furmaata itti kan nuuf sosso'an hin agarre akkasuma imbaasiin Itoophiyaa ka Suudii jiru Riyaadirraa arraan tana ibsa bal'aa baasee namoota san eeruu yoo kennameef irratti hojjetanii akka seera jala oolchan tattaaffii godhaa akka jiru ibsa isaaniitiin garee jirra. Mee sochiin akkanaa kun kana dura maaliif uummanni kun irratti hirmaachuu dhabee namoonni gurguddaan akka Oromootti qabnu dhaabbilee siyaasaatti haa ta'u namoota gurguddaa siyaasaa keessa jiranis haa ta'u mootummaa Itoophiyaa karaa imbaasiitiin haa ta'u maaliif xiyyeeffannoo dhabee itti fakkaata yookaan amma maaliif mul'ate wanna kun? Wanti kun bifa lamatti ilaala tokko hubannaa gahuu dhabarra waan kana akkamitti akka ta'e waan hubatan natti fakkaane kana dura amma xinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad guyyaa lamaan kana waan gaarii godhaa jira. Waan gaarii godhaa jiru tana keessatti nama gaa namni ogaa deemu ni gufata waan gaariillee balleessuu danda'a waan hamtullee gara toltutti yaaluu danda'a kana inni gaa nama waa hunda hubatu ni yaala jeetiin laala. Amma immoo qabee jira. Warroota biyyoota fagoorraa ta'anii waan kana qindeessanillee hedduu haadatti harkisaa jira. Itti jabaatuu qaba. Itti fufamuu qaba. Wanni kun dhimmi dhumaatiin ijoolleen teenya magaalaa biyya kana keessa wal fixu kun nuuf siyaasaa miti. Nuti mootummaa Itoophiyaattis tahee dhaabbileen siyaasaattis tahee waan kana nu gargaartee akka dhaabbattu qofa barbaanna. Wannummaan kun akka nurraa dhaabbattu. Biyyi tun maqaa kanaa wajjin nu jibbiti. Hogga nuti maqaa kana himannee akka malee nu laalan. Maali gochoota nuti hojjennuu fi wantoota namni keenya godhan hogga gartuu mataa nama nyaataa kanaafuu imbaasiin keenyalleen arrallee ibsa baasaa ture ibsa ejjennoo godhaa turanii kun itti fufama. Namoonni hawaasni Oromoodhaa kan lafa adda addaa jirtanillee waan kana deeggartanii yakka kun akka bahu gara hundaanuu deeggarsa godhuu qabdanii jeetina mana kana gaarii. Tole hedduu gaariidha. Mee haala akka nama maanta achi jiru tokkotti akkaataa Jawaar Mohammad soso'aa jiru kanaa fi akkaataa gartee mootummaan Itoophiyaa gara imbaasii isaa Riyaad jiruutiin ittiin deemaa jiru kanaan alatti akka nama achi jiru tokkotti kuni jijjiirama hangas guddaa fiduu ni danda'a. Yoo ammoo ijoolleen tun gaara jirti gaa'e bakka gartee mootummaallee dhaqqabuudhaaf xiqqoo itti ulfaatu jira. Yoo inni kuni dhibbaa dhibbatti waan kana dhaabsisuu ni danda'a. Namoonni kun seera jala ooluu ni danda'ani. Yoo hin dandeenye furmaata biraati. Akka nama achi jiru tokkotti furmaanni biraa lakkee akkanaatu jira. Yoo irratti ida'ame jettee wanni yaaddu ni jira. Bareeda. Wanti kun Jawaarii fi imbaasii qofarratti dhiisuun gahaa miti. Hawaasni keenya kan biyya kana jiru waan kana xiyyeeffannaatti kennee yakkamtoota dhaloota Oromoodhaa naannoodhaan gosaan walirratti bobbaasan kana eeruu kennanii akka isaan yakka jala oolan qabu qaba. Maaliif obboleessa kiyya hin taane? Obboleessa kiyya maaliif hin taane? Obboleessa kiyya maaliif hin taane? Maaliif obboleessa Jawaar Mohammad hin taane? Yakka kanaaf dhiyaatanii adabamuu qaban. Maaliif wanti kuni wanta akka biyyattillee nu salphisu akka Oromottillee nu salphisu. Akka kutaa kutaatti namni ilaalu kanaa miti wanti kun. Wanta ulfaataadhaatu nurra bu'aa jira. Haala diin Islaam irraayis nama baasuu fi maquma biyyattii kanallee himachuu nama jibbisiisu keessa waan geenyeef obboleessa kan kee kan yakka dalagu eeruu kenni haa yakkamu. Yoo akkas hin taane humaa godhuu hin danda'anii manguddoon teenya, sheekotiin teenya, dargaggeessi keenya
nama yakka kana dalagu bifa dhugaatin bifa irbuutin bifa haqa qabeessan akka inni seeraaf dhiyaatu godhuun dirqama yoo kanan taane moo dandeenyu jeeti nama nagaarii fa'i. Tole hedduu gaariidha. Amma mee erga akka nama achi jiru tokkotti erga sochiin kun ka'ee guyyoota torban kana keessa jechuudha guyyoota 8 kana booda jijjiiramni waan kanarratti jiru maal fakkaata akka nama Suudii keessa jiru tokkotti? Gaariidha. Amma hattuun sun hundi bakka irraa buqqaatee bakka tiribxu barbaaduudhaaf goda kaanii kaan seenaa jirti. Osoo dandamee suuraalee duraan maxxansaa turan san hunda dhabamsiisuu barbaadan hattoonni kun bakka adda addaa dhokatanii. Kanaafuu wanta kana ummanni keenya caalatti baasiin baadiyyaa keessa jirtu. Jawaar Mohammadis waan namni itti ergu argateeti waan kana godha. Caalatti hawaasni keenya kan ummata kana agartan kan ummata kanatti dhiyaatan eeruu kennaa akka isaan seera jala oolanaa ta'u. Kanaafuu amma immoo burjaajahaniit bakka seenan dhabanii tarii osuma sodaanuu dhumuun oolan. Maaliif biyyi kun waan yakka kanaa kanarratti akka gaariitti siirees taatee itti deemti. Maaliif yakka biyya kana keessatti dalagamu mootummaan biyya kanaa hedduu hordofaa hedduullee jala deema. Ammoo fagoo ta'etu uummanni keenya wal dhossee rakkoo kana qaba. Kanaafuu uummanni keenya jabaatee rakkoo kana hiikuu qaba. Rakkoon kun kan Oromoo naannoo tokkoo qofaatii miti. Wallon laalu, Arsiin laalu, Harargeen laalu, Jimman laalu, Wallaggan laalu. Rakkoon kun akka Oromootti Habashaallee nu kofalti. Habashaallee nu kofle. Har'a tiktaak tokko akkatti bannee seenee ilaalee waan nun jedhan hedduu jira gaa. San amma asirratti hin dubbadhu. Kanaafuu namni bineensan ta'uu fi walittiin deemu harka muru. Yoo jabaanne ni moona waan kanaa yakkamtoota kana ni baasnaa jeetiin amanaan gaarii. Tole hedduu gaariidha. Mee xiqqoo if duubatti deebitee Suudiin gaati nama waggoota 4-15 ol biyya san keessa turedha. Gaafa isin deemtan tanii qaruma ammaan tan namni deemee irratti nama saamaa ture kanaan deemtanii biyya san dheeytanii akkam ture haala duraanii tanii fi garaagarummaa ammaa kan jiru kana mee xiqqoo akka duraanii tanarraa ka'iiti garaagarummaan ammaan tana dhufte turi sababoota reefuu nuti xiqqee jirta garaagarummaan jiru mee akkam ture gaafatii fi amma jidduu. Bareeda baroota gaafa daangaa biyya Arabaa kana seennu 2002 akka lakkoofsa addunyaatti seenan. 2002 jechuudha waggaa 23 dura. Duuba gaaddisa waliif qabdi gaafa san Oromoon waliif gaaddisa turre nuti. Gaaddisa san duuba jalaa baaletti gaafa san namni dheessan Tigree qofa dheessan. Karaa kana Tigree jira gamanan deeminii jeetii wal qayyalcha ture namni keenya. Har'a immoo nama afaan Oromoo dubbatu dheessaa jirra. Nama afaan Oromoo dubbatu. Ijoollonni karaa hooqa deemtu akka bineensatti nama Oromoo baqatti. Maaliif ree biiluu maqaa gandaatii fi maqaa gosaatiin bakka biratti namni walolanii fi ijoollee torbaan tokko bara kute kana keessa waan mataa kiyya keessaa hin baane birraa ijoollee takka hoddaa bishaanii asirratti fe'ataniiti daangaa qaxxaamuranii ol deemutti jiran. Sababa namni waadii dawaasirii fi naannawaa kanatti ijoolleen teenya akka malee wal gooteef ijoolleen akkasii bishaan qabattee deemtu sun ta qoonqoo nyaatiin tabar namoomummaan irraa badee jireenya irraa bade maqaa gosaatiin qabanii maqaa naannootiin qabanii yeroo tuman mataa na dhukube bara osoo warra paablika kanarraa wal arrabsu kun wal fixanii haganta kanatti dhagayamuwan maaliif ree wal barbaadanii quufanii baroodanii walii dhaqanii rakkoon qabu kun garuu isaan kanaame kan miidhamaa jiru naannawa hundarraa Oromoota naannawa amma maqaa dhoonne kana keessa namni miidhamaa jiru ijoollee takkaa qoonqoo afaanitti nyaatiin tan daangaa qaxxaamurtee bishaan baharaa baatee dhuftu isaantu miidhamaa jira jara keenya. Jarri kun bakka torfatanitti bakka qubsumaa godhatanii nama kana miidhaa jiran malee warri kun yakka kanaaf rakkoo kanaaf saaxilamaan jiru Oromoo kana hubachuudha qabdi. Namicha yakka dalagee barbaada ammoo waan dandahamuun adaba. Garuu miskiinni karaa yaa'u miskiinni qoonqoo barbaada karaa yaa'u sababa kanaan akkan adabamne Oromoo rabbi sodaadhaa safuu sodaadhaa irbuu sodaadhaa wanni biraa wanni isin hin jirtu. Kanaafuu birraa kiyya akkanaati. Tole hedduu gaariidha. Mee namoonni wal dhabdee ijoollee akkanatti wal miitu tan gosaa fi sanyummaa fi
akkasuma gandummaa yookaan kutaa kutaadhaan wal qoodanii rakkoo garaagaraa hanga lubbuu wal baasuu qofa san ta'in onlaayinii irraa fidanii laayiv lubbuu wal baasaa wantoota gartee afaanillee dubbatuun namatti ulfaatu walirratti raawwata miidhaa garaagaraa walirraa gahan kana laayiv jechuudha. Osoo faamilii ilaaltu osoo obboleeyyan ilaalu osoo namni hundi ilaalu addunyaan ilaaltu nama kana godhuun kuni waan kanarraa namni faayidaa argatu ni jira jettee yaadda. Fakkeenyaaf namni ijoollee tana waliin naqee duubaa faayidaa wayii argatu warra taariiba nama oofutee namoota garaagaraa wanni akkanaa ni jira. Gonkumaa namoonni waan kana godhan faayidaa takka illee hin qaban yoo rakkoo taate malee. Namni nama miidhaa obboleessa miidhaa obboleessa irratti rakkoo kana raawwachaa bu'aan inni argatu tokkollee hin jiru. Ammoo yeroo sadiif walitti jimanii gasti irratti waa walii ol darbuu abaaboo waa walii darbuu waan hiika hin qabne waan faayidaa hin qabne. Ammoo namichi waan saniif jecha rakkoo kana raawwate boru seenan isa gaafatti boru itti yakkama waan kana beekuu qaba abbichi waan san itti bu'ee godhe malee hiika tokko hin qabdu bu'aa takka illee hin qabdu. Amma akka garuutti ijoolleen takka ogaa yaada kannatan abaluutu akkanatti godha yookaan waan akkana natti himee waan kanatti nanaqee ijoollee jettu amma yaada tokko namni ijoolleen tiktok irratti baatee dubbatu ni agarra. Namoonni duuba kanaa dhiiban kanneen hin mul'atanis ta'ee amma namni gariin ammoo akkana yoo goote waan akkana ittiin goone jee ragaaleen garaagaraa ba'aa jiran. Kana qofa osoo hin ta'in namoonni gaara san keessa jiran kanneen dhokatanii hanga amma gadi hin bahin ijoollee tana namatti erganii walitti buusanii faayidaa dhuunfaa fi jidduu argatan jira moo hin jirudha gaafin. Qoriifa birraa kiyya yeroodhaaf jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf ijoollonni qarshii hagana isinii ergina deema waan kana godhaa je'aniini waa gootu hedduu jira. Garuu eenyu itti gaafatama waan san abbicha waan kana godhe. Kunillee deeggaraa haa ta'u malee. Ni jira wanni kana maaliif harka abbaa qabuun buutii qabatuun sodaatanii itti Oromoon harka abbaa qabuun buutii qabatuun sodaatanii jiran. Kanaafuu namni na ergeef deemee wannummaan inni dogoggora dalaguuf tokkollee nuun jiru yakka sannaa itti gaafatama jee uf amanuun qabaa jechuudhaan. Tole hedduu gaariidha bee dhumarratti waan kana gartee tarkaanfiilee amma fudhatamaa jiran kana kan akka xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad itti deemaa jiran kanaa fi mootummaan Itoophiyaa illee gara imbaatii isaa kariyaa jiruutiin wantoota garaagaraa itti deemaa jiru akkasuma mootummaa Suudiitiin wal gargaaranii ijoollee kanarratti tarkaanfii barbaachisu gartee nama waan kana duuba jiruu fi waan kana keessa harka qabu saaxiluu qofa osoo hin ta'in gara seeratti dhiyeessuudhaaf tattaafatamaa jiru kanaan cinnatti wantoonni Oromoon guutuun irratti hojjechuu qaban jettee akka dhaamsatti qabdu maaltu jira? Bareeda. Oromoon waan isa balleessu wanti kun waan nu balleessu badda Oromoo. Gochi amma dalagamaa jiru kun gocha nu balleessu. Oromummallee nu balleessu, namoomallee nu balleessu. Kanaafuu badaa kan ka'e badaa sitti dhiyaatu ati heeraaf dhiyeessuu qabda. Yakkamaa yakka dalagee lubbuu namaa balleessee ilma namaa miidhee sitti baqatu heeraaf dhiyeessuu qabda. Yoo kanan taane ati kaan dhossitee kun kaan dhossee anis kaan dhossee biraanis yoo kaan dhosse yakki kun guddataa deema akka sabatti salphannaa isin jechuun barbaada saba koo. Tole galatoomii dhumarratti ammoo wanti gaafadhu namoonni gaara san keessatti lubbuu nama baasan kanneen maallaqa namarraa nama saaman maallaqa nama ergisiisan kanneen hidhanii rakkoo garaagaraa hir'ina qaamaa namarraa hangaan ijoollee tumanii rakkoo garaagaraa irraan geessisaa jiran yookaan bakka dalagarraa baqachiisanii beelaaf akka namni saaxilamuu fi akkasuma onlaayinii irra fidanii tiktok laayiviidhaan faamiliin akka rakkatuu fi namoota miidhaa garaagaraa irra geessisan kun gaara kana keessa ni jiran jenne namoonni jaaramanii uummata kana balleessuu gaara san keessaa akkamitti dhabame namni hundi maaliif harka keessaan qabnu qofa osoo hin taane ijoollee tana dhaabsisuu bakka isaan jiranitti hordofanii wanti namoonni akkanaa kun akkamitti gaara san keessa jiraachuu dadhabe. Bareeda birraa kiyya lafti tun lafa gaara hamaadha. Gaafa ijoollummaa keessa deemaa turre namni magaalaa jiraatu kun bakka san dhaquu hin danda'u. Yoo mootummaan helikoophteraan dhayitee waan san goote malee. Amna guyyaa 3 amna guyyaa 4 guyyaa 6 7 takka fa'aa deemtee naannoo sanii waliin dhufti guruppiin tun. Mootummaa biyya kanaatu rakkite wanni kun. Ammas wanti tokko wanni namni beekuu qabu hattuun tun warroonni nama saaman kun akkaawuntii biyya irratti nama saaman mootummaan keenya waan kana hordofuun dirqama ta'a.
akkaawwantiin nama saamanii irratti horiin bu'u kun akkaawwantii mootummaadhaan jirtu. Biyya kanatti amma fakkeenyaaf riyaalli takka dogoggora malee yoo sitti seene qarshii san deebisiisin jedhanii dinniina see kana yoo ati hin deebisne akkaawwantii kan geessu ta'u. Mootummaan keenya akkaawwantiin itti namni wal saamu kun akkaawwantii mootummaati. Baankii mootummaati. Mootummaan keenya waan kana hordofee adda nu baasuu qaba. Bakka namni keenya itti saamamu, bakka namni keenya itti dhumee akkaawwantii dirqamaan miliyoona hagana achitti ergi, kuma hagana achitti ergi. Yookaan si jeessinaa jedhanii viidiyoo irratti namni qabu kana eenyu inni sun karratti ergamu sun. Osoo yakka kana jala deemte mootummaan teenya illee hedduu nama gargaarti, hedduu rakkoo kana furti jeetti nama birraa kiyya. Tole, hedduu gaariidha. Sagantaa keenya goloo bunduratti wanni hafee jettu yookaan dhaamsa uummata Oromootiif akkasuma ijoollee gaara keessaa nama dararan yookaan bakka san jiran namoota duubaa harka qabaachuu danda'an akkasuma maatii ijoollee tanaatii fi abbootii amantii hayyootaa fi akkasuma manguddootaaf dhaamsi ati walii galatti dhaamtee hoo jiraate carraatii kanneetiin akkasitti golama. Bareeda ulfaadhu. Carraa kana argadhee waa dubbachuufuu galatoomaa isin jechuun fedhaa wanni nan dhaammadhu. Akkuma eegalametti gara imbaasitiinis gara hogganoota siyaasaa Oromootiinis gara mootummaa keenya kabiyyaatiinis wanta kanaaf xiyyeeffannoon kennamtee fi bifa haqa qabeessan ummanni keenya illee irratti hirmaatee manguddoon teenya illee keessa fi alaa bifa iftoomina qabuun yakki kun yoo irratti hirmaanne ni dhaabbata. Oromoo yoo nuti uf balleessine ni banna, yoo ammoo nuti uf dandamuu dandeenye bakka kana ni dabarraa. Kanaafuu sheekotiin manguddoon namoonni dhimmi kun na laala jettu hundi yakkamtoota kana akka inni heeraaf dhiyaatu seeraaf dhiyaatu bakka iyyuu irratti hojjedhu. Kanaafuu ammoo ijoolleen gaara keessa jirtan namni isin argu rabbi isin argaa, rabbi sodaadhaa. Boru yakka kana ammoo itti gaafatamtan. Namni tokko beekee namni dhiiga namaa gannaqee dhiini namaa inuma nambatu. Ni kafalamaa kana beekuu qabdi ijoolleen teenya. Amma afaanumaan isiniin jaagaa birraa kiyya galatoomadha. Tole, hedduu tokko galatoomii yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee nu argamte gonni abbaa keessa jiruu fi fayyaanii akka nama achi jiru tokkotti wantoota hedduu addaan nu baaftee dhaamsallee gaggaarii hawaasa keenyaaf dhaamte kanarraa namni waan hedduu barate jennee yaadna. Ammallee irra deebi'ee galatoomii hedduu ulfaadhuun siin jaa. Thank you isinii fi miidiyaan keessanilleen kaameramaan keetillee waliinuu galatoomadha. Galataa isiniin mala Oromootti rakkoo tanaaf bakka jirtanii namuu marxifadhaadha. Rakkoon kun akka nurraa dhaabbatu, miskiinni keenya fuulii haa dalagatu. Sababa rakkoon kun uumameen guyyaa lamaan kana keessatti ijoolleen teenya tan fuulii dalaydu Oroota keessa akka malee guuramaa jirti. Akka malee tankaarfiin jajjabduun gara mootummaa biyyattiitiin fudhatamaa jira. Kanaafuu ofii yakkinee namaan komatinaa jechuu barbaadetti gaa'ee galatoomaa birraa kiyya. Hedduu tokko galatoomii ulfaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa irraan tanaa taatee jidduu kana ta'ee fi dhalattoota Oromoo kanneen biyya Suudii jiran jidduutti uumame rakkoo gaagaama lubbuutii fi akkasuma qabeenyaa fi miidhaa xiinsammuu maatii fi hawaasa biyya jiruu fi namoota addunyaarra jiran hundaa'uu waan gaddisiisee kan mudate kanarratti bal'inaan carcarsaa laa wajjin gaggeessaa ture. Kanan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.